Nama harka fuune maatiiwwan chaanala Isaaq Abrahiim nageenya koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Har'a viidiyoo har'aa keessatti namoota waayifaayin isin rakkise kan namaas ta'ee waayifaan keessan yeroo fayyadamtan isin rakkise isiniif dalaguu didee intarneeta isiniif banuu didee haala itti sirreeffattan haala itti spiidii isaa fi akka isiniif dalagu gootan isinitti agarsiisa. Mallattoo raajeffannoo waayifaayi isinitti kennu jechuudha. Keessaafuu mallattoo raajeffannoo waayifaa isinitti kennu haala kamiin akka isiniif dalagu haala itti taasiftan isinitti agarsiisa. Viidiyoo tanaa hanga dhumaa daawwadhaadha. Chaanala koof namoonni haaraa taatan baga nagaan dhuftan jechaadha. Yeroo gara chaanala kootti dhuftan subscribe gochuudhaan maatii nuuf ta'uu nu jajjabeessaa jechuudha. Yeroo subscribe gootan mallattoo ringii sanaa mallattoo bilbilaa sana cuqaasuudhaan all notification kan jedhurra yoo kaayyattan barnoonni chaanala kan koora darbu hundi nama dursee isin dhaqqaba jechuudha. Kanaaf gaaffii fi wanni isin hin galle yoo jiraate teelegiraama kan koo description box jala isiniif kaa'ee jira. Achirraa na gaafachuu dandeessu. Lakkoofsi bilbilaa koos jira jechuu description box keessa na gaafachuu dandeessu. Barnoota akka isiniif dabarsu barbaadanis yoo jiraate natti himtu isiniif dabarsa. Amma kallattumaan haala waayifaayi itti connect itti godhatanii fi speed itti dabaltan isinitti agarsiisa. Gara barnootaatti dabarra. Hayya kaamee calqaba irratti waayifaan kan koo amma rakkina akkanaaf dalagaa hin jirre isinitti agarsiisa. Akkuma argaa jirtan mallattoo raajeffannoo qaba jechuudha. Waayifaan kan koo kun akkuma asuma xiyyaan isinitti agarsiisa kan jechuudha. Mallattoo raajeffannootu irra jira. Intarneeta naaf hin dalagu naaf hin banu jechuudha. Kanaafuu solve gochuudhaaf maal gochuu qaba jechuudha. Mee amma dalaguu fi baachuu isaa yuutuubii banee isinitti haa agarsiisu. Yuutuuba kana yeroo tokko mee haa banu. Akkanumatti naaf hin dalagu. Garuu connect ta'ee jira waayifaayin amma naaf dalagaa hin jiru jechuun naaf banaa hin jiru. Kanaafuu kun akkuma argitan calliseetuma naannahaa garuu naaf hin banu. Akkasuma intarneeta hunda isaa naaf hin banu. Imoo naaf hin banu. Vaayibaree hunda vaayibarii naaf hin banu. YouTube Vaansidii naaf hin banu. YouTube Studio naaf hin banu. Mee fakkeenyaaf YouTube Studio kana yoo tuqe jechuudha naaf hin banu salphatti. Akkanumatti naanna'aa oola garuu gubbaarratti connect jedha jechuudha. Garuu moo naaf hin banu inuma dhaabbata. Amma haala kanaan kun Facebook illee akkanuma hin hojjetu jechuudha ni dhaabata. Kanaafuu sababni isaa maali kan jedhume fakkeenyaaf akkamitti akka sirreeffachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Google illee yoo banta hin dalagu fakkeenyaaf waayifaan kiyya kun amma Google irratti fakkeenyaaf mee waa wayii search haa godhu pin post jedhee search haa godhu kun dhaabata jechuudha. Hin sossofu bakka sana akkanumatti dhaabata hin dalagu jechaadha. Kun akkanumatti dhaabata waan tokko wanni naa banu hin jiru garuu gubbaarratti connect ta'ee mallattoo raajeffannoodhaaf ofirraa qaba jechuudha. Hin banu jechuudha. Kanaafuu yeroo waan tokko search gootan Google irrattis tahee waan biraa irratti kun akkuma argaa jirtan adiidhuma tahee hafa jechuudha. Kanaafuu furmaanni isaa maali kan jedhume waliin ilaalla. Akkuma argaa jirtan your search time out jedha. This could be due to slow network connection jedha. Kun sababa connectioniin kan baay'ee laafaa fi dadhabaa tahee ni jedha. Garuu kana connectioniin kan koo akka laafaa fi dadhabaa hin taane maaliin hin taasisa jechuudha. Appilikeeshiniin tokko ni jira. Appilikeeshinii san buufanna jechuudha. Amma Play Store irraa appilikeeshinii san buufachuuf waayifaa naa dalagaa hin jiru. Kun akkuma argitan naaf hin dalagne jechuudha. Kanaafuu calqaba appilikeeshinii tokko qabaachuu qaba. Appilikeeshiniin kuni Speed VPN jedhama jechuudha. Speed VPN kana download godhattan jechuudha. Play Store irraa calqabama gizee yeroo networkiin isiniif dalagu waayifaan isinii dalagu. Isa kana fakkaataa kan inni isaa Speed VPN jedha. Google search yoo gootan ni argattu. Akkasuma Play Store Telegram kan koora isiniif ka'a. Haala kanaan baktanii accept gootan jechuudha. Erga download godhattan booda ajajni isinii kennu accept gootanii ammallee mallattoo raajeffannoo inuma jira jechuudha. Amma connect gootan jechuudha. Kunoo USA ka jedhu kanatti filattanii jechuudha connect gootan. Connecting amma connect naaf gochaara kunoo connect naaf tahee jira jechuudha. Amma connect naaf taheera kunoo mallattoon furtuu gubbaarra jirti jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtanii gubbaarratti mallattoon furtuu naaf baate dura hin turre. Mallattoon furtuu amma argaa jirtan kun jechuu kan xiyyaan isinitti argisiisu sun dura hin turre. Kunoo mallattoon furtuu akka qolfiituun jechaadha. Dura hin turre.
amma connect erga godheen naaf baateerti mallattoo raajeffannoo wifi irra inuma jira garuu mee YouTube banee isinitti argisiisa YouTubein amma naaf dalaga kan dura na dide jechuudha naaf bana amma kunoo akkuma argartan naaf baneera YouTube fayyadamaa jira amma jechuudha directly yooma takka rakkinan qabu dhibbatti naaf dalaga ariitis ni qaba iddoon baay'ee ariitiin isaas hedduu namaaf dabala jechuudha viidiyoo barbaada YouTube irratti daawwachuu dandeessan jechuudha kunoo amma fakkeenya viidiyoon kun naaf dalagaa jira akkasumas keessaa bahee fakkeenyaaf mee Play Store bira haa dhaqu Play Store duratti naaf banuu dide jechuudha amma erga VPN kana connect godhe kunoo connect naaf godhe mee waa way search haa godhu as biratti speed VPN jedhee mee search haa godhu speed VPN jedhee mee search godhaa dhiifama speed VPN yoo jedhe amma kan duratti naaf hin dalanne Play Storein amma naaf dalagaa jecha kunoo speed VPN illee naaf fideera kunoo naaf dalagaa jechuudha waanuma tokko rakkoo hin qabu haala kanaan isin kan sirreeffachuu qabdan Facebook illee yoo baay'inaaf dalagaa haala kanaan sirreeffadhaa kunoo Facebook naaf bareera xumureera assalaamu alaykum warahmatullahi